Ilaaltoota hordoftoota TV kanaan nagaan waaqayyo isa jiraataa biyya jirtanitti mana jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Ganamas kan ta'e galgalas kan ta'e baga jiraattanii jireenya keenya eebbisee waaqayyo hamaa hundumaa nurraa fageessee halkan keenyaaf guyyaa keenya eebbisee nama har'aanu godheera waaqayyo kunoo har'ammoo akka kanatti wal arguu dandeenyeerra baga nagaadhaan dhuftanii sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kana furoo qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon jalqabneerra ganama kana luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera lubaa isinillee baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu wajjin nagaan nabinaa. Ameen ameen maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Carraa waaqayyo nuuf kenne kanatti fayyadamnee egaa dubbii sagalee waaqayyootti of qopheessinaa saba waaqayyo. Daandii kanarra kan jirtanii adaraa sheerii gochuu hin irraanfatinaa dubbii sagalee waaqayyoo facaasuu hin irraanfatinaa kana nurraa barbaada waaqayyosi maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos maal jedheen hin yaadda'inaa garaan keessan hin raafaminii anatti amanaa abbaa koottis amanaa jedheetu waa'ee mana abbaasaati waa'ee iddoo isa nuuf qopheessuu dhaqu iddoo bal'aan akka jiru hundumaaf kan ga'u irraa hafaa akka ta'e utuu hin jiru ta'e isinitti himun ture jedha. Iddoo baay'eetu jira mana abbaa koo jedha gooftaan. Macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kaastanii yoo dubbifattan kanaaf garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe. Kanaaf garaa keenya utuu hin raafamin yaadni keenya utuu hin bittimmaayin dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf of qopheessinee har'ammoo waaqayyo maal natti dubbata laa waaqayyo waan nuun jedhu nuuf qopheesseera nummoo of qopheessinee mee yeroo keenya waaqayyotti laannee sagantaa isatti aanutti darbina. Yaa waaqayyo abbaa keenya galanni ulfinni hooqubaan saganni ililleen siif haa ta'u. Nagaa fayyaa nu laattee hamaa hundumaa nurraa fageessitee halkan keenyaaf guyyaa keenyatti darbitee akka agartuu ija keetiitti nu eegdee nu tiksitee abbaa keenyaa gooftaa keenyaa nu baattee as nu geesseetta. Galanni ulfinni hooqubaan saganni ililleen siif haa ta'u. Mootii keenya ati hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta utuuti nu wajjin hin jirtu ta'e silaa yoona nu hin jirru turre ammas gooftaa koo bantii waaqaa nurratti banuudhaan gooftaa gidduu keenyatti gooftaa dubbii sagalee keetii waaqarraa yaa gooftaa gara jireenya tokkoo keenyaatti erguudha bantii waaqaa bantee ibidda hafuura qulqulluutiin garbicha kee tuqxee afaan godhatteettiin dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa barsiisaa gaarii yaa hafuura qulqulluu gidduu keenya deddeebi'i jireenya tokkoo keenyaatti dubbadhu nu biran darbin yaa ilma waaqayyoo nooruu siin jenna ganama kana nooruu siin jenna yaa hafuura qulqulluu maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo kanatti hojiin abbaa ormaa ergaan abbaa ormaa asaasisaa maqaa Yesuus Kiristoosiin tokkoo keenyarraa kan rukutame haa ta'u. Seexanni bergamoonni qilleensa kana lafa kana galaana keessaa lafa jalaa iddoo jiran hundumaatti qaluuf hatuuf ajjeesuuf kan deeman balaa baatanii kunneenya baatanii jallina baatanii kana deeman ganama kana hiniina maqaa Yesuusiin kan hidhaman ta'an maqaa Yesuusiin hidhamanii gara Si'oolitti kan darbataman ta'an. Gooftaa keenya waaqayyoon barbaadadhaa isinitti isin dhiyaata seexana ifadhaa isinirraa isin fagaataa jedhamee caafameera maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyaan kan morman hundumaa ifanneerra ati nutti dhiyaadhu garaa keenyatti dubbadhu gooftaa keenya yeroo kana gaa gooftaa hidhaana hiikamu dubbiin kee lafa dhaga'ametti hidhaana hiikamu dhukkubsataa na fayyu abdii kan kutate abdiinsaa haara'u. Dubbiin kee humna hojjetu of keessaa qaba. Dubbiin kee kun lafa ga'e hundumaatti fayyinna ta'u. Seenaan jijjiiramu dubbiin kee kun lafa ga'e. Dubbii kee kan lubbuun dhageesse yaa gooftaa. Haala jirtu keessaa utaaltee haa kaatu. Kan rafte haa dammaqxu. Kan siin hin beekne siin beekuudhaan guutamani gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin
dubbiin koo akkasumattiin gara kootiin deebi'u ni jedhe. Hojii ulfina keetii hojjedhu gooftaa kosti dabarsinee laanne yeroon kun kan keeti nuyis kan keeti meeshaan kun illee kan keeti maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma isaa ati dhuunfadhu ati ol jedhi nuyi gadi jenna maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne haleluuyaa ameen. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha kaleessa sar'as bara baraan sanuma gooftaan keenya galata isaa fudhatu amma gara waaqeffannaatti darbina saba Waaqayyoo hin waaqeffannagaa faarfannaa kanaan. Bidirun ko jabus galani na nyaanne Bofti hamasuni sarka ko ciniinus lubbu koon argaanne Anna wajjin jiru hundarra waan caaleef ani jalaa baa'e Urgufadheen kee Ati waamnan duwwaan guyyaa furbulee si jalaa dubbaate hidhaattiin kamee sunirraa hiikamnaan urgufate ka'e Ati waamnan duwwaan guyyaa furbulee si jalaa dubbaate hidhaattiin kamee sunirraa hiikamnaan urgufate ka'e kan abdii isaa fiixe Yesuus gara isaatti dhumnaa siree isaa battatee urgufate ka'e baroota dheeraadhaaf galaana qarqaraatti kan abdii isaa fiixe Yesuus gara isaatti dhumnaa siree isaa battatee urgufate ka'e Dalladin chare na duraa digeera bolladin qote na duraa ducheera kiyyodin kae na duraa cireera sutuma jedhe tudina tako jiddu na dabarsee bira urgufadheen Dalladin chare na duraa digeera bolladin qote na duraa ducheera kiyyodin kae na duraa cireera
lakki adiina koo kiyyoo diriirsitee na duran kaayini anna wajjin jiru hundarra waan caaluuf ofii nama hini lakki adiina koo waaqayyoo na dibee narratti hin kaayini anna wajjin jiru hundarra waan caaluuf ofii nama hini Ameen. Hallelujah. Urgufattee keedhani waaqayyoo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Har'as urgufattee kaata obboleessaa, urgufattee kaata obboleettii. Waaqayyo guddaadha, maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Faarfannaa kana kan nu faarfatan obboloonni kun waaqayyo waaqarraa dachaa jireenya isaanii bara isaanii haa eebbisu. Akeeki diinaa tokkollee dhukkubillee rakkinnillee hin urgufama nurraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiini. Egaa gara dubbii sagalee waaqayyootti darbinaa lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo waaqarraa dachaa isin haa eebbisu. Warra irraa tajaajiltanii akkuma kanaa hordoftootaaf daawwattootaa TV kanaan karaa YouTube, karaa FB sagalee waaqayyoo dhagaa waaqeffachaa kan jirtan hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu. Anis irra deebi'eenii obboleettii keenyaa nu akkuma kana faarfannaadhaan kan nu tajaajilanii waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa waaqayyo karaa kadhannaa, karaa dubbisaa, karaa faarfannaa nu hiikaa, nu fayyisaa, waan ulfina isaaf hin taane irras nurraa harcaasa. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo walii wajjin hirmaataa jirru torban darbe kan jalqabne jireenya isaa keessatti nama waan godhu wallaalee furmaati maali? Waa'ee furmaataa irratti dubbachaa jira. Nama jireenya isaa keessatti waan wallaaleef furmaati maali? Wanta godhan kan wallaaltan garatti gortan kan dhabdan furmaanni kana jedheen dubbachaa jira. Torban darbe kan inni walii wajjin ilaalle furmaanni nama wanta godhe wallaaleef inni tokkoffaan jireenya isaa keessatti nama wanta godhe wallaaleef garuma waaqayyootti iyyuu maqaan isaa eebbifamu. Namni gara waaqayyootti iyyuu furmaata argata. Namni gara waaqayyootti iyyuu deebii argata. Namni gara waaqayyootti iyyuu wanta keessa gale keessaa waaqayyoo isa baasuu danda'a isa jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Aggaariin ilaalle Aggaarii yeroo Abrahaamiif Saaraanii mana ishee baasan lafa onaa keessatti isa iyyuu garaatti baatti. Lafa onaadhaa, jireenyi lafa onaa beekamaadhaa, karatti adeemtu hin beektu gara waaqayyootti iyyite, waaqayyo iyya ishee dhaga'e. Maqaan isaa eebbifamu. Iddoo kamiyyuu taa'ee namni yoo gara isaatti iyyee waaqayyo nama dhaga'a. Inni dhaga'a waaqayyo. Galanni isaa fa'a. Warra Israa'eliinis yommuu ilaallu, Israa'eloonni dudduuba isaaniin loltuun Fariyoon fuuldura isaaniin garaana diiban yommuu dhufee yommuu waan godhan wallaalan gara waaqayyootti iyyan. Waaqayyos iyya isaanii dhagee deebii isaaniif laate. Kanaaf innumtu akkeedha waaqayyo Ermiyaasiin immoo akkas jedhe nama mana hidhaa keessa jiru akkeedha waaqayyo gara kootti siifan deebisaa kanatti hin beenneen si agarsiisaa ittiin jedhe. Kanaaf isa jalqabaa jireenya isaa keessatti nama wanta godhu wallaaleef furmaati maalidhaa gara waaqayyootti iyyuu. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Yoosis gara waaqayyootti iyyee gooftaan isaaf dhaabate. Lammaffaa arra kan nuyi walii wajjiniin ilaallu jireenya isaa keessatti nama wanta godhu wallaaleef furmaati inni gara waaqayyoo ilaalu. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Gara waaqayyoo ilaalu. Warri gara waaqayyoo ilaalan hin qaana'an. Warri gara waaqayyoo ilaalan hin salphatan. Warri gara waaqayyoo ilaalanii hin dhaban. Warri gara waaqayyoo ilaalanii qaaniidhaan fuulli isaanii lafa ilaalu. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa keessaan walii wajjin ilaallarra. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa sagalee kana walii wajjin dubbifanna.
Yooshaafeexi mootii tokkotu jira kutaa kanarratti akkeedha lakkoofsa 1-2 kana booddee Mo'aaboonniif Amoononni akkasumas Me'oononni keessa namoonni muraasi Yooshaafeexin loluudhaaf hin ba'ani. Yommus jarri tokko dhufanii kunoo loltoonni baay'een galaana gama biyya Edoomiisitti dhufaa jiru. Isaan Haawozeen Tamaar isa Engeed jedhamu ga'aniiru jedhanii Yooshaafeexitti hidhamanii. Iddoo kanatti maal ta'u waan arginaa mootii tokko irratti mootonni 3 yookaan biyyi 3 walii galanii ka'an. Maal gochuudhaaf? Isa rukutuudhaaf. Meeshaa waraanaa qopheeffatanii waraana isaanii qopheeffatanii nama kana rukutuudhaaf biyya isaa rukutuudhaaf isa dhabamsiisuudhaaf dhufan. Yeroo kana jarri tokko dhufaniitu oduutti himan. Mootonni 3 walii galanii biyyi 3 walii galanii si dhabamsiisuudhaaf dhufaa jiru. Loltuu baay'ee qabu, waraana baay'ee qabu. Kunoo dachaa akkasii keessa buufatanii jiru, si marsanii jiru, si naanna'anii jiru jedhaniitu itti dubbatan. Oduu dhaga'e. Oduu kana yommuu dhaga'e mootiin kun maal godhe? Yooshaafeex maal godhe? Lakkoofsa 3-4 irraa akkas jedha. Kanarratti Yooshaafeex mootichi sodaatee Waaqayyoon kadhachuuf murtoo godhe. Akkasumas guutummaa Yihuudaa keessatti soomni akka ta'u hin labsisiise. Namoonni Yihuudaa Waaqayyo akka isaan gargaaruuf isa kadhachuudhaaf mandaroota biyya Yihuudaa hundumaa keessaatii walitti hin qabaman. Yommuu dhufee oduun kun isa bira ga'u. Haasaan kun yommuu isa bira ga'u. Kunoo dhufanii karaa 3 sitti dhufanii si marsanii jiru, si balleessuuf jedhu, loltoota baay'ee qabu jedhee yommuu itti himanii maal godhe jedhaa Waaqayyoon kadhachuudhaaf murteesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Marfamee jira diinaan, waraanaan marfamee jira. Wal qabatanii itti dacha'anii dhufu Waaqayyoon kadhachuudhaaf murteesse. Maal labse? Sooma labse. Guutummaa Yihuudaa keessatti, Yerusaalem keessatti sooma labse. Maal jedhee labsaa? Irraan deebi'ame Waaqayyoof kadhachuun murtoo godhanii akkasumas guutummaa biyya Yihuudaa keessatti soomni akka labsamu hin taasisan. Namoonni Yihuudaas Waaqayyo akka isaan gargaaruuf maal godhan? Waaqayyo akka isaan gargaaruuf soomaaf sagadaan fuula Waaqayyoo duratti iyyuutti ka'an. Galanni isaaf haa ta'u. Yaa nama wanta gootu wallaaltee homaa miti. Isa si gararraa jiru miti. Isa siin ol ta'e miti. Isa si marsee jiru miti. Waaqayyoon ilaala. Ameen. Namichi kun maal godhe? Warra isa marsanii jiran dhiisee, warra humna qaban dhiisee, warra waraana qaban dhiisee, warra wal tumsanii dhufanii isa balleessuu barbaadan dhiiseetu maal godhe? Gara Waaqayyoo ilaalutti ka'e. Ameen. Yaa nama marfamtee jirtu, buleessa ta'e, obboleettii ta'e, firoota karaa garagaraan marfamtanii kan jirtan, isa sin gararraa ta'e miti, isa sin caale miti, isa sin miidhuudhaaf afaan banatee, ilkaan qaratee, humnan qaba jedhee isinitti kaachaa jiru miti. Gara Waaqayyoo ilaala. Ameen. Gara Waaqayyoo ilaala. Maal godha namni kun? Warra isa marsanii jiran dhiiseetu gara Waaqayyoo ilaalutti ka'e. Kadhannaatti ka'e. Nu gargaari Waaqayyo. Warra waliin mari'atanii harka wal qabatanii tuuta ta'anii nutti dhufaa jiran kana nurraa deebisuu kan danda'u si duwwaadha jedhee Waaqayyoon gargaarsa kadhachuutti ka'e. Qaansaa eebbifamu. Waaqayyoon ilaala. Waaqayyoon ilaala. Kadhannaa isaa ilaallamee firoota koo nama wanta godhe wallaaleef furmaati gara Waaqayyoo ilaalu. Ameen. Gara Waaqayyoo ilaalu. Warri gara Waaqayyoo ilaalan qaaniidhaan lafa ilaalan. Ameen. Wanti isaa haa eebbifamu. Kadhannaa isaa kanatti tole. Akkas jedhee kadhate lakkoofsa 5 kaasee nan dubbisa. Yommus Yooshaafeex ol ga'ii namoota Yihuudaa fi namoota Yerusaalem gidduu mana qulqullummaa bira oobdii isaaraa keessa dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee yaa Waaqayyo gooftaa abboota keenyaa ati Waaqayyo isa waaqarra jirtudha mitiire ati
mootota saba lafarraa hundumaa irratti gooftummaa qabda. Humni fangoon harka kee keessa jira. Namni si mormuu danda'us hin jiru jedhee Waaqayyoo waammachuutti kee. Humni hankeeti. Ameen. Aangoon hankeeti. Ameen. Ati Waaqarra jirtu. Yaa Waaqayyo abboota, yaa Waaqayyo gooftaa abboota keenyaa, ati Waaqayyo isa jiraataadha miti. Ati mootota saba lafarraa hundumaa irrattis gooftummaa qabda miti. Mootota saba lafarraa kana irratti gooftummaa kan qabu si. Jedheetu eeyyee mootota saba lafarraa kana kan bulchu, kan hogganu, kan geggeessu. Yoo barbaade ol kan kaasu, yoo barbaade kan gadi buusu, yoo barbaade immoo akka Naabuqadnezar fa'aa qalbii keessaa fuudhee iyyuu marga nyaachisu, dheechisu, akka sangaa gochuu kan danda'u inni Waaqayyo. Mootummaa moototaa irratti kan moo'u inni Waaqayyo. Kana yaadate egaa siimini yaa Waaqayyo jedheetu, yaa Waaqayyo ati warra biyya kana keessa turan saba kee Israa'el duraa ooftee baaftee sanyii Abrahaam michuu keeti bara baraan akka jiraatuuf biyyichaan kenniteere. Isaan biyyicha keessa jiraatanii achitti ulfina maqaa keetiif mana qulqullummaa ijaaranii wanta hamaan yookiis beelli firdiin yookiis dheeyichi beelli yemmuu nutti dhufu mana qulqullummaa isa ulfina maqaan kee keessa jiru duratti fuula kee duratti dhaabbatanii fuula kee dura dhaabbannee iyyinee gidiraa keenya sitti himanne ati immoo nuuf hin deebista nu oolchitas jedheen akkas jedhe. Biyya kana sinnuu kennu, lafa kana sinnuuf kennu, lafa kana kan turan diinota situ oofee balleesse. Sabi kun mana qulqullummaa siif ijaareera. Yooma beelli dhufe, yooma rakkinni dhufe, yooma firdiin jiraate, yoo wanti fedhe jiraate iddoo kana dhaabattanii yoo na kadhattan isinin dhaga'an jenneeti jedheetu gara Waaqayyoo ilaalutti. Ameen. Gara Waaqayyoo ilaalutti kee kakuu Waaqayyootiin qabee, sagalee Waaqayyootiin qabee, wanta Waaqayyo isaaniif kakateen qabeeti gara Waaqayyoon ilaalutti kee. Akkas jedhe amma kunoo namoonni Amooniif Mo'aab akkasumas warri Tulluu Seer warra sabni Israa'el biyya Gibxi keessa yemmuu ba'an biyya isaanii akka rukunne dhawwinaan rukutuudhaan irree darbine sun dhufanii jiru. Kunoo isaan hamma qooda kanaa biyya asatii akka dhaala godhatu nu kennite keessaa nu ari'uuf jedhu. Ilaala lakkoofsa 12 mata dureen koo yaa Waaqayyo ati isaanitti hin faradduure nuyi waraana danuu isa nu rukutuudhaaf jedhu kana loluudhaaf humna hin qabnu waan goonus hin beeknu gargaarsaaf gara kee ilaallu. Ameen. Hallelujah. Waan inni jedhe kana ilaala. Jarati dhiisi nuun jettetu, jarati rukutinaa nuun jettetu nutti deebi'e diina nutti ta'e. Nu balleessuuf jedha. Egaan yaa Waaqayyo waraana danuu nutti bobba'ee jiru kan nutti fuula isaa deeffatee jiru kan walii galee nu fixuu barbaadu kan humna ittiin ofirraa deebisnu hin qabnu nun. Humni kan keeti. Ameen. Aangoon kan keeti. Jabinni kan keeti. Ameen. Nuyi saba kakuu keetiiti. Nuyi warra Sibraa waadaa qabnudha. Nuyi saba kadhannee sadarkaa fudhannedha. Biyya kana situ nuuf kenne jedhee kade yaa Waaqayyo ati isaanitti hin faradduure faradii. Ameen. Hin faraddu ati. Nuyi waraana danuu sana rukutuudhaaf jedhu kana loluudhaaf humna hin qabnu waan goonus hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee ilaala. Ameen. Yaa nama waan gootu wallaaltee garatti gortu dhabdee ana dabalatee warra sirraa dhaggeeffannu dabalatee karaa TV kana, karaa YouTube kana, karaa FB kana dhaggeeffachaa kan jirtan yaa warra marfamtanii jirtanii isa sin marsee jiru miti. Isa sin naannee jiru miti. Isa nu marsee jiru miti. Gara Waaqayyoo ilaala. Ameen. Waaqayyo fala qaba. Ameen. Waaqayyo deebii qaba. Waaqayyo mala qaba. Akkas jedhe waraana danuu nu balleessuudhaaf dhufaa jiru kana ofirraa deebisuudhaaf nuyi humna hin qabnu. Nuyi dandeettii isaan qabnu. Nuyi jabina isaan qabnu. Kanaafoo waan goonus hin beeku. Waa tokko goona gara kee ilaala. Ameen.
hungatiin gara kee ilaalu. Ameen. Hundiisiin gara kee ilaalu. Ameen. Lullaatiin gara kee ilaalu. Akka isaan dhuftan hin Ameen. godhin gara kee ilaalu. Ameen. Humna qabnedha warra meeshaa qabnedhan kana warra walii galanii dhufan kana warra karaa sadii nutti bobba'anii jiran kana waan goonuun beeknuun gara kee ilaalla. Kadhati yoo saafee akkas kan jedhu ture gara kee ilaalla yaa Waaqa. Ameen. Ameen. Boloota, obbolootota, firoota, namoota wanta godhan wallaalaniif gargaarsi Waaqayyoo bira jira. Ameen. Maal goon gara Waaqayyoo ilaalu. Gara Waaqayyoo ilaalu keessa furmaanni jira. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Haa ta'u boleessa boleettii gara isaa ilaali cal jedhi. Gara isaa ilaalu. Gara Waaqayyoo ilaaluu keessa furmaatatu jira. Hiikamatu jira. Furiitu jira. Iddoo tokkotti immoo Daawit akkas jedha. Macaafaa faarfannaa 34 irraa waan goonuun beeku gargaarsaaf gara kee ilaalla. Macaafa faarfannaa 34 irraas Daawit akkas jedhee faarfata. Sagalee kana beekamaadha nan dubbisa. Ani Waaqayyoon nan barbaadadhe. Innis ana jalaa nowwaate. Sodaa koo hundumaa na baase. Gara isaa ilaalaa fuulli keessan haa ifu. Deebitaniis qaaniidhaan lafa ilaaltan. Ameen. Namichi gadamaan kun yommuu iyyate Waaqayyo isaaf dhaga'e. Rakkina isaa hundumaa keessaa isa oolche. Akkas jedhe ani Waaqayyoon nan barbaadadhe inni na jalaa nowwaate. Sodaa koo hundumaa keessaa na baase. Gara isaa ilaalaa. Ameen. Hallelujah. Gara isaa ilaalaa fuulli keessan haa ifu. Deebitaniis qaaniidhaan lafa ilaaltan. Ameen. Warra gara isaa ilaalan Waaqayyo qaaniidhaan lafa ilaalchisa. Ameen. Salphisu Waaqayyo, yellaasisu Waaqayyo, dabarsee laatu Waaqayyo. Warri gara Waaqayyo ilaalan sodaa isaanii hundumaa keessaa hin ba'u. Kanaaf akkas jedhe gara isaa ilaalaa. Fuulli keessan haa ifu. Warri gara Waaqayyo ilaalan yeroo hundumaa fuulli isaanii ifa. Ameen. Ganama waan gootu wallaalte garatti gortu dhabdee wanti hundumtuu sitti ulfaate gara kam miti gara Waaqayyo ilaala. Sinqaanessu Waaqayyo. Nun qaanessus Waaqayyo arras warra gara isaa ilaalan hin qaanessu gara Waaqayyo ilaala. Iddoo biraattis achi as deebi'ee akkas jedha Daawit. Akkas jedha Daawit macaafa faarfannaa 121 irraa ija koo gara gaarotaatti ol fudhee. Ija koo gara gaarotaatti ol fudhee gargaarsi koo eessaanaa dhufa. Gargaarsi koo Waaqaaf lafa isa uume Waaqayyo biraa naa dhufa. Ija koo gara gaarotaa oliin ilaala. Gargaarsi koo eessaanaa dhufa. Gargaarsi koo Waaqayyo biraa hin dhufa. Inni immoo isa bantii Waaqaaf lafa uumedha. Ameen. Warra gara isaa ilaalan Waaqayyo hin gargaara. Ameen. Warra ija sarraqaatan Waaqayyo hin gargaara. Daawit ija isaa gara wanta garagaraatti kaasee ture. Ija isaa waan garagaraarraa kaa'atee ture. Ija isaa gara gurguddootaatti, gara angafootaatti, gara warra isa caalanitti kaasee ture. Yommuu gara namaa ilaalu, gara warra gurguddootaa, gara warra angootaa yeroo ilaalu gargaarsa dhabe. Amma garuu akkas jedhe iji koo gara kee ilaala. Ameen. Faarfannaa tokkotu jira. Iji koo gara kee ilaala. Hin ka'u anfannoo kee jala. Iji koo fuula kee haa ga'u. Si malee waa gochuun danda'u. Faarfannaa tokkotu jira. Iji koo gara kee ilaala. Hin ka'u anfannoo kee jala. Iji koo gurra kee haa ga'u. Si malee waa gochuun danda'u. Iji koo gara kee ilaala. Hin ka'u anfannoo kee jala.
Iyiko gurrake agaru simale wagochu dandamu ijiko garake ilala Amen. Panno ke jala iyiko gurrake agaru simale wagochu dandamu Amen. Ijako garagaro tatol futte gargarsi ko isana dhufa gargarsi ko waaqaaf lafa sahume waaqayyo bira na dhufa Amen. nama wanta godhe wallaleef furmaati maal furmaanni gara waaqayyo ilaala Amen. arras obolesa arras oboleti arras prota arras saba waaqayyo arras karaa kana namoonni na dhagaa jirtan yaa namoota waan goota wallaltanii waa'ee keessan ta'u waa'ee maatii keessanii ta'u waa'ee biyya keessanii ta'u waa'ee saba keessanii ta'u waa'ee warra marfamanii jiranii ta'u waa'ee warra isinitti duulamaa jiru ta'u gara waaqayyo ilaala Amen. waaqayyo lolatti beekama yaa nama wanta gootu dhabdee wallaltee gara waaqayyo ilaala waaqayyo warra gara isaa ilaalaniif hillola waaqayyo warra gara isaa ilaalaniif Amen. warra gara isaa ilaalaniin gargaara waaqayyo Dhugaa. yemmuu namni kun akkas jedhu maaltu ta'e egaa ni waan goonu hin beeknu gargaarsaaf gara kee ilaalla yemmuu jedhu lakkoofsa 13 kaasaa ilaalaa waaqayyo deebii qabatee dhufe waaqayyo deebii qaba waaqayyo furmaata qaba Amen. haleluuyaa waaqayyo lola akkas jedhe waaqayyo yemmuu si yihuudoonni hundinuu niitota isaanii fi ijoollota isaanii akkasumas mucoolii isaanii wajjin balbala mana qulqullummaa fuula waaqayyo dura in ijaajju turan gaafasuma hafuurri waaqayyo walga'icha keessatti sanyii Lewwii keessaa Yaazi'eel ilma Zakkaariyaasiif hin dhufe Yaazi'eel kun ilma Zakkaariyaas Beniyaam Maataaniyaa isa qomoo Asaaf ture Yaazi'eelis sagalee isaa ol fudhatee isin warra Yihuudaaf yeroo warri Yerusaalem keessa jiraattan hundinuu atis yaa Yooshaafet mootichaa mee dhaga'i waaqayyo lolli kun kan kooti malee kan koo miti kan kee miti kanaafis loltoota baay'ee kan argitee hin sodaatin hin nahin haleluuyaa Amen. yemmuu isaan fuula waaqayyo dhaabatan yemmuu isaan gara waaqayyo ilaalani hin dhufe hafuurri waaqayyo Amen. hafuurri waaqayyo hin dhufe nama tokko irra dhufe sagalee isaa ol fudhateetu akkas jedhee raajuutti kee hin sodaatin lolli kun kan kee miti kan kooti jedhe waaqayyo Amen. kan kooti lolli kun warra gara isaa ilaalanii waaqayyo lola Amen. warra gara isaa ilaalanii waaqayyo morma warra gara isaa ilaalanii waaqayyo ni naafa warra gara isaa ilaalanii waaqayyoon kaa gammade iddooma qabadhuu dhaabadhu malee lolli kun kan kooti jedhe waaqayyo Amen. haleluuyaa Amen. warra gara isaa ilaalanii waaqayyo lola jedhan maqaan isaa eebbifamu hin lola waaqayyo Amen. Amen. hin lola waaqayyo akkeedhe waaqayyo isaa dhufe atis Yooshaafet sabana hin sodaatinaa hin raafamiinaa iddoo qabadhaa dhaabadhaa lolli kun kan kooti natti dhiifta waan ta'eef natti laattan waan ta'eef narkatti gattan waan ta'eef gara koo ilaaltan waan ta'eef lolli kun kan kooti lola waaqayyo lola mo'uu danda'u natti lolaa jedhe waaqayyo Amen. borga dibaatii isaan lolaa kunoo isaan karaa zaran ol ba'anii dhufu dhuma dachaasa fuula Yero'eel lafa onaatti argamutti isaan hin baatu isin ofii keessanii lolli isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu iddoo dhaabbatan dhaabadhaa moo'icha waaqayyo isiniif kennu ilaalaa isin yaa warra Yihuudaaf warra Yerusaalem hin sodaatinaa hin na'inaas waaqayyo isinii wajjin waan jiruuf bor isaanitti dhaqaa isaaniin maqaan isaa eebbifamu isaaniin jedhe akkasitti hin jedheen isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu waaqayyo ofii isaatiif isinii lola Amen. warra gara isaa ilaalanii waaqayyoon lola Amen. warra gara isaa ilaalanii waaqayyoon falma waaqayyoon dubbata waaqayyoon raafachiisa
Ameen. Isin maal godhaa dhaabadhaa ilaalaa irraatiinaa hin dhiphatiinaa hin sodaatinaa. Waaqayyo waan isinii wajjin jiruuf inni isinii lola. Ameen. Yaa nama waan gootu wallaaltee gara Waaqayyo ilaali. Waaqayyo si lola. Waaqayyo na lola. Waaqayyo nu lola. Maqaan isaa eebbifamu. Gara isaa ilaali. Yommuu isaan gara isaa ilaalutti ka'anii mee dubbii kana irra deebi'ee dubbisa irratti tolu. Isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu. Maal godhaa? Iddoo qabadhaa dhaabadhaa. Moo'icha Waaqayyo isiniif kennu duwwaa ilaala. Ameen. Warra gara isaa ilaalanii Waaqayyo moo'icha laata. Injifannoo laata Waaqayyo. Ameen. Irraansa Waaqayyo. Ameen. Moo'icha Waaqayyo isiniif kennu dhaabadhaa ilaalaa. Eessa ilaalaa jiranu? Gara Waaqayyo ilaalla. Nama waan godhu wallaalee furmaati maayin gara Waaqayyo ilaalu. Warra gara isaa ilaalaniif immoo Waaqayyotu lola. Waaqayyotu falma. Waaqayyotu dubbata. Ameen. Natu isin ofii lolachuun isin hin barbaachisu. Mee gadi baati bor waan Waaqayyo godhu ilaalaa. Isin iddoo qabadhaa dhaabadhaa. Forra Waaqayyo dhufe. Ameen. Lolaadha Waaqayyo. Ameen. Lolaadha Waaqayyo. Ameen. Hedamiilee faarfataa barraan keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Isin dubbatini ilaali jaani waan Waaqayyo godhu guyyaa guyyaa. Anuma salphina kee himetu deebi'ee ulfina kee hima. Ameen. Waaqayyo ulfeessee fi hundumatu kenna barcuma. Nama Waaqayyo ulfeessee fi hundumatu kenna barcuma. Keenya lolaan Waaqa. 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 Ameen. Keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Isin dubbatini taa ilaali jaani waan Waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaani. Salphina kee himetu deebi'ee ulfina kee hima. Nama Waaqayyo ulfeessee fi hundumatu kenna barcuma. Nama Waaqayyo ulfeessee fi hundumatu kenna barcuma. Keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Keenya lolaan Waaqa. Iddoo qabadhaa dhaabadhaa isin. Ameen. Waaqayyo isiniif lola. Jedha fuula Waaqayyo Zaaraa inni dhufe. Waaqayyo isiniif lola. Iddoo qabadhaa dhaabadhaa. Warra gara isaa ilaalaniif Waaqayyo lola. Siif lolu ammayyu. Naaf lolu ammayyu. Nuuf lolu ammayyu. Ameen. Isin ofiif lolatinaa. Warri Waaqayyotti dhiisa. Waaqayyotti dhiisa. Warri Waaqayyotti laatta. Waaqayyotti laadhaa. Waaqayyo loltuu beekama. Ameen. Lakkoofsa 87 kaasee mokkas jedhaga. Erga sagalee kana dhagee booddee namni Waaqayyo kun maal godhe lakkoofsa 20 kaaftanii yommuu ilaaltanii kana booddee ganama booroodhaan Tuqeel iddoo lafa onaa dhaquuf yommuu isaan ka'an Yooshaafeet ka'ee dhaabbatee isin warra Yihuudaaf warra Yerusaalem keessa jiraattan mee dhaga'aa. Waaqayyoon gooftaa keessan amanadhaa hin jabaattu. Raajonni dubbatis amanaa yommus immootu jedhee isaanitti dubbate. Inni ergasii saba isaa wajjin mari'atee faarfattoota uffata qulqullaa miidhagaa uffatan Waaqayyoof faarfatan tarree dhaabee isaan yommuu lolutti ka'an dura bu'anii Waaqayyoon galateeffadhaa inni gaariidha. Gaarummaan isaas bara baraan hin jiraataa jedhan. Isaan faarfachuudhaaf galateeffachuu yommuu jalqabanitti Waaqayyo Yihuudoota warra dhufanii warra Hamoon warra Mo'aabiif warra Tullusiir irratti riphee kaasee isaan rukute akka isaan rukutan godhe. Warri Amooniif warra Mo'aabitti Seer dhufan irratti ka'anii rukutanii isaan hin fixani. Warri Seer ergasii walii isaaniitti galagalanii waliin balleessani. Yommuu isaan Yooshaafeet akkas godhe egaa faarfattootatti uffata uffiseetu of dura buuseetu Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan isaa bara baraan jiraata. Ameen. Faarfachuutti ka'an. Yeroo kana Waaqayyo maal godhe riphee loltuu irratti kaase. Ameen. Lola dhokataa irratti kaase.
Ameen. Walii masaanii walitti deebiseetu Waaqayyo wal isaan ficcisiisuutti ka'e. Ameen. Hallelujah. Isaan hin lolanne ganama boroodhaa yommuu ka'anii reenfi lafa guutee jira. Lolli kan Waaqayyooti. Mo'ichi kan Waaqayyooti. Injifannoon kan Waaqayyooti. Waaqayyo loltuun riphxuus qaba. Waaqayyo barbaade warruma sila walii galanii dhufan walitti deebisa. Hallelujah. Walitti deebisa Waaqayyo. Dhugaa. Isaanumaan walitti dachaa. Isaanumaan walitti deebi'ee wal fixe. Baddu wal baase. Warri kan Waaqayyo maal godhan? Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan isaa bara baraan jiraataa jedhanii faarfachuutti ka'anii. Nama wanta godhe dhabeef furmaati maayin furmaati Waaqayyotti iyyuu gara Waaqayyo ilaalu warra sattiyyan warra gara isaa ilaalaniif Waaqayyo hin lola. Ameen. Waaqayyo hin lola. Ameen. Waaqayyo akkasumas jechaa jira gara koo ilaalaa. Fuulli keessan deebitanis qaaniidhaan lafan ilaaltanidha. Ameen. Warra waan godhu wallaaltanii waan gootan dhabdanii waa'ee isa kamiifuu gara Waaqayyo ilaalaa. Waaqayyo bira furmaatu jira. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Maqaan kee irra Waaqaaf irra labaatti galateeffamu. Ameen. Ati Waaqayyoodha yaa Waaqayyo maqaan kee haa ulfaatu. Ameen. Karaa tokkos karaa lamas hin dubbatta karaa kana dubbii kennitti dubbattee galanni siif haa ta'u. Ameen. Akkasiin jedhe Yooshaafeet waan goon hin beeknu gargaarsaaf gara kee ilaallaa jedhe warra gara kee ilaalan immoo yellaasiftu. Yaa Waaqayyo yeroo kana obboleettii kanaaf obboleessa kanaaf sin kadhadha ofii koof sin kadhadha. Namoota gara kee ilaalaa jiraniif sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqarraati loliif. Ameen. Waaqarraati loliif. Ameen. Waaqarraati dubbadhuuf. Ameen. Waaqarraati falmiif. Ameen. Warra hallelujah warra gara kee ilaalanii yellaasif. Ameen. Warra gara kee ilaalanii qaanessitu warra gara kee ilaalanii salphiftu. Ameen Yesuus. Faa gara kee ilaalanii yellaannu hin qaanofne. Yaa Waaqayyo sin kadhadha lola dhokataa baniifat. Ameen. Lola dhokataa baniif. Ameen. Lola dhokataa bani ati yaa Gooftaa. Ameen. Lola dhokataa bani yaa Gooftaa. Ameen. Lola dhokataa bani yaa Gooftaa. Ameen. Hallelujah. Ati lolatti beekamaa akkatti loltee mo'attu beekta. Akkatti loltee kubbatu beekta. Akkatti loltee irra ejjettu beekta. Yaa Waaqayyo kadhadha warra gara kee ilaalan ati gargaar. Ameen. Warra gara kee ilaalan ati gargaar. Ameen. Warri gara kee ilaalan fuulli isaanii ni fa'a. Deebi'anii qaaniidhaan lafa in ilaalanii. Bara kana keessa gara kee ilaallaa. Ayyaanni kee hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen. Oh, gargaari obboleettii kana. Ameen. Gargaari obboleessa kana. Ameen. Gargaari anaan. Gargaari hunduma keenya. Ameen. Yaa Waaqayyo nuu lol. Isa nu lolachuu hin dandeenye nuu lol. Ameen. Kan wallaansa qabachuu hin dandeenye. Abeen. Dhaabadhaa ilaalaa. Hallelujah. Dhaabadhaa ilaalaa olittan deebisaa. Dhaabadhaa ilaalaa. Loltuu dhokataan kaasaa. Waraana dhokataan kaasaa. Ameen. Yaa Waaqayyo galanni siif. Ameen. Yoo Waaqa nama yellaasifnee ulfaadhu. Waaqa nama qaanessinee ulfaadhu. Ameen. Oh, tu gara kee ilaalluun kaanum. Abeet Gooftaa kos yaa kadha. Tu gara kee ilaalluun kaanum. Ameen. Tu gara kee ilaalluun salphan. Hallelujah. Tu gara kee ilaallu waan goonu wallaallu. Ameen Yesuus. Tu gara kee ilaallu bita nutti hin galu. Tu gara kee ilaallu yaa Waaqayyo qaaniidhaan iji keenya lafa hin ilaalu. Ameen. Boqoon keenya hin bu'u Gooftaa tu gara kee ilaallu. Hallelujah. Hallelujah Yesuus. Hallelujah. Ameen. Oh, hallelujah. Ameen. Keenya lolaansi. Ameen. Keenya dubbatu si. Ameen. Arrammoo gara koo ilaalaa jettee dhuftee galanni siif haa ta'u. Ameen. Iji koo, iji obboloota koo, iji namoota iddoo kanaa tajaajilanii tajaajilamanii yeroo hundumaa gara kee ilaala. Ameen. Gara kee ilaallaa ati waan jaalala kee hojjedhu, ati waan fedha kee hojjedhu, ati waan sitti tole hojjedhu. Ameen.
harka keenya waan hundumaa keenya sassaabannaa sitti dhiifneerra. Yaa Waaqayyooti nuyi gara kee ilaalleerra guyyeellaasin. Ameen. Maqaan kee haa eebbifamu. Ameen. Nallola waan jetteef ulfaadhu. Ameen. Siniyyeellaasisuun qaanessu waan jetteef ulfaadhu. Ameen. Tu gara kee ilaallu waan hin salphanneef ulfaadhu. Ameen. Irra waan nu haalchituuf ulfaadhu. Ameen. Sodaatiin arraafamiinaan dhiphatiinaa waan jetteef ulfaadhu. Ameen. In sodaatiin as isin marsee jiru. In sodaatiin as hin naannee jiru laaltanii waan nuun jetteef ulfaadhu. Ameen. Jabina keenya nuu ta'e, humna keenya nuu ta'e, aangoo keenya nuu ta'e. Ameen. Yaa Waaqayyo hojii kana yeroo hundumaatti eebbisi. Namoota iddoo kana tajaajilanii wajjin ayyaanni kee, humni kee, hafuurri kee haa ta'u. Namoota karaa tajaajilaman immoo ati eebbisi. Sagalee nutti dubbattee waan nu kadhatamteef ulfaadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Hallelujah. Ameen. Ameen. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Lubaa Waaqayyo Waaqarraa eebbasaa dachaa isin irratti dhangalaasu. Manni keessan, jireenyi keessan, barri keessan, hiddi dhaloota keessan eebba kanaan, ayyaana kanaan kan eebbifame haa ta'u. Akkuma dubbii kanaa mana keessan irratti, jireenya keessan irratti Waaqayyo haa raawwatu. Waaqayyo gochaan isin haa baasu. Humna keessan, jabina keessan isiniif haa ta'u. Ibsaa gaararraa isin haa godhu. Furmaata isin haa godhu. Furmaata nutti dubbattaniittu bara keessan hundumaatti furmaata argadhaa. Kan isin hin jiraatin Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Eebbifamaa eebbaaf ta'a. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Egaa Waaqayyo nutti dubbateera. Saba Waaqayyo waan gootan kan wal dhaaltan, waan hundumtuu bitaa kan isinitti gale, diinni isin marsee, rakkinni isin marsee, haalli garaa garaa akkasin gara Waaqayyoo hin ilaalleef isinitti tasaase Waaqayyo irraallee fuula ija keessan akka kaaftan kan isin godhe. Furmaanni keessan waan tokkittiin ammas isinitti himna. Gara Waaqayyoo duwwaa ilaala. Isa duwwaatu nama qaanessu. Isa duwwaatu namaaf lola. Isa duwwaatu nama baata. Isa duwwaatu nama danda'a. Seexanni sobduudha. Har'a wanti isin ilaaltaniif, wanti isin dhageessan, naannoo keessan inni isin marse, isin nyaatu, isin liqimsu, isin fudhatee hin adeemu. Waaqayyoon ilaalaa. Isa barbaaddadhaa. Gara kootti atis waan ati hin beekne wanta guddaa isaan sitti argisiisa akkuma Ermiyaasiin jedhe. Akkuma Yooshaafat immoo gara isaa ilaalaa. Waaqayyo mo'icha isiniif kenna. Mo'ichi kan keessanii gara isaa ilaaluudhaan maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa Waaqayyoon baay'ifnee guddifnee hin galateeffannaa. Turtii nu wajjiniin qabaattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Sagantaa kana fakkaatuun hamma deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyootiin nuuf turaa. Eebbifamaa. Na duraa cireera suutumaa jedhee tuudina tokko jidduu na dabarsee bira.